Nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii koo akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti waaqayyoof haa galatu. Baga nagaa taatanii eegamtanii yeroo kana geessanii. Egaa nagaa qabaachuun waan hundumarra kan caaludha. Tole nagaa kootti aansuudhaan warroonni chaanaalii kootiif aaraa taatan asumaan gara maatii keenyatti dabalamaa'e. Warroonni kanaan dura immoo na jajjabeessaa jirtan hedduu takka galatoomaa siniin jedha. Galanni keessan hedduudha. Egaa arras viidiyoo tokko qabadheen dhufee guyyaa har'aa keessatti oduu gaddisiisaa siyaatii shan gubbaa irratti Itoophiyaa keessaa Buraayyuu gubbaa irratti lubbuun nama hedduu balaa tasaa balaa konkolaataatiin kan dabarte baay'ee gadda guddaa fi laphee kan nama cabsu gadda hedduu takka kan namatti dhaga'amu. Ana akka kootti baay'ee natti dhaga'ame. Keessattuu baay'ee balaan adda addaa kun biyya keenya keessatti balaan konkolaataa balaan adda addaa namootarra ga'aa jira. Waaqayyo namaa oolchu kan hojii seexanaati. Seexanatu dhaloota keenya biyya keenya kallattiin beekame lubbuu namootaa dabarsaa oola. Waan baay'ee nama gaddisiisuu fi waan baay'ee nama eenyodhochaadha kun. Maatii nagaa keessaa ba'anii imala isaanii otoo imalaa jiraniiti imala isaanii lafa garaa isaanii lafa ba'aniif sana otoo hin ga'in gidduutti makiinan walirra ba'uudhaan kan lubbuun nama 16 ta'ee otoo fe'amanii deemanii nama 2 qofa kan hafe kan lubbuun isaanii kan darbedha. Gaa akka odeeffannoon jirutti jechaan. Kanaaf obboloota koo waaqayyo maatii keessan lafa isin jirtanitti biyya isaan jiranitti isiniif haa eegu. Wanti godhanis wanti jedhanis hin jiru. Waaqayyo bichaa namaa eegu kuni bara keessaa bara dhumaa bara itti dhaloonni ba'anii galuu dadhaban keessa jirra. Bara itti dhugaa adduun illee jira. Balaa tasaa kana baay'atee jira biyya keenya keessatti. Kana waaqayyo guyyaa isaa eegee yoo nurraa kaase malee harkeenyumaayyuu namarraa kaasuu hin danda'u. Egaa hojii seexanaati kan dhiiga namaa xuuxu kan dhiiga namaa dhugu dhaloonni ba'anii nagaatti akka hin galle jireenya namaa kan balleessu kun seexanadha. Kanaafuu rabbiin immoo tiksee gaarii maatii keenyaaf walii keenyaaf nuyi keenyaaf haa ta'u. Kuni waan gadda keessaa gadda laphee nama cabsu baay'ee kan nama gaddisiisu baay'ee ammana jedhanii dhugaa dubbachuudhaaf amma dubbannuuf amma jennu olee nu dubbachiisu nu dhoowwachaadha. Gaa wanti godhamu hin jiru waan ta'eef warra lubbuun isaanii dabartee boqonnaa isaaniif haa kennu. Warra hafeef immoo maatii isaaniitiif jajjabina haa kennuuf waaqayyo. Maatii biraa ba'anii deebi'ee reeffi isaanii yeroo itti galu kun baay'ee kan nama gaddisiisudha. Bara itti dhalataan manaa ba'ee nagaan galuu dadhabu keessa jirra. Kanaaf baay'ee gadda guddaa ilmaan Oromoo gubbaa irratti ta'ee jirudha kuni. Waaqayyo boqonnaa isaaniif haa kennu malee wanti nu jennuuf wanti nu goonu hin jiru. Kanaan achitti immoo kan fuuldura keenyaarree kan nutti dhufurree waaqayyo nurraa kaasu balaa tasaa kana nurraa kaasu rabbiin sin ga'e nunaa jedhu. Wanti nu jennuu fi wanti nu goonu dhugaa dubbachuudhaaf biyyoota garaagaraa keessatti balaan akkasii kun hin jiru. Darbeetuma yoo ta'e malee balaan akkasii kun hin baay'atu. Garuu Itoophiyaa keessattuu ji'oota murtooftana keessattuu erga ganni Itoophiyaa seenee lubbuu ammana hin jedhamne kan nuyi dhabaa jirru jechaadha. Lubbuu haadholee dhabaa oollaa, lubbuu abbootii dhabaa oollaa, deebi'ee lubbuu daa'immanii, lubbuu qeerroo dhabaa oollaa kaan gadi ba'aniituma kallattiin beekamne lubbuun isaanii darbaa. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee waan nama gaddisiisuu fi laphee namaa cabsu amma itti maali ijoollee biyyi keenya kun jedhamee keessa namaatti yaada namaatti sammuu namaatti gaaffii ta'udha kun. Kanaaf wanta gaaffii nutti ta'e kanaaf immoo deebiin harka waaqayyo jira. Wanti goonus wanti jennus hin jiru. Jajjabina guddaa maatii isaaniitiif haa kennu.
ilmaan Oromoo hundumaaf jajjabina haa kennu. Kuni gadda laphee nama cabsee baay'ee nama boochisee yaada namaa kana dhugaa miira keessa nama gashudha. Egaa wanti godhan homtuu hin jiru. Hundumti isaatu wanti ta'e hundumtu isaan ta'e jedhanii kan dhufuuf immoo Waaqayyoon kadhachuudha. Akkuma amantii ofiitti Waaqayyoon kadhatanii balaa kana hunduma keessaa akka oolan Waaqayyo immoo nama oolcha. Wanti fedha Waaqayyoo ala ta'e tokkos hin jiru. Waaqayyo nama kamiyyuu oolcha. Inni ta'e immoo waan ta'eef isa beeka waan ta'e wanti goonu wanti jennu hin jiru. Jajjabina isaaniif haa kennu maatii ilmaan Oromoo hundumaa fi boo'ichi Itoophiyaa keenya biyya keenya irraa haa darbu. Waaqayyo singaanuu naa jedhu dhugaa baay'ee gaddine baay'ee boo'inye baroota waggoota lakkoofne boo'ichi nurra tureera. Kana Waaqayyo singaa jedheetuma nurraa kaasu boo'ichi kun nurraa darbu mimmaan xuxxururuffachuun kun nurraa darbu dhugaa akka malee gadduun kun nurraa darbu Rabbi nurraa dabarsu nu ga'eera maaloo boo'ichi nu ga'eera waan nu ga'eera. Kanaaf yoo inni nurra dabarse malee wanti nurra dabarsu tokkollee hin jiru. Egaa gadda koo gaddan qabu ilmaan Oromoo warra dhuman kanaaf isa kanaan ibsadha. Warra hafaniif immoo maatii isaaniitiif jajjabina haa kennu Waaqayyo siniin jedha.